Waggaa dheeraa addunyaa kana irra jiraattu. Naan galle na ajjeesuuf immoo wannoo kee cababalee. Dirri tokko haadha manaa lama qaba. baaf qalladdaa. Foon haadha. Dheengadda namatti wayi jettee na komatte garuu nuun maal si goone? Isin guyyaa sadii na finceessistanii. Arrammoo doktara keenya beekamaa fi jaallatamaa tokkoon interview isiniif godha. Mee maqaan keenyu? Naaf argeetuun jedhama. Tole akkuma beekamu dogoggora doktorotaatiin lubbuun namoota baay'ee darbaa jira. Mee waa'ee kana irratti maal jettaati? Doktarri baranaa ammoo waama tokko hin beektu. Dhiifama naaf godhi malee atis akkuma isaanii natti fakkaata. Ni duuta ammoo. Maal jechuu keeti? Waggaa dheeraa addunyaa kana irra jiraattu. Naan galle na ajjeesuuf immoo? Wannoo kee cababalee. Maaloo kanaan natti nufi nadaraan kana yaadee miti dhugaa rabbii dhiifama naaf godhi maaloo. Anqaldiidhaaf hin jedhe. Tole. Mee gaaffii tokko si gaafadha. Ijoollee shamarranii moo ijoollee dhiiraa caala jaallatta? Ijoollee shamarranii. Maaliif garuu? Ahaa, naaf galeera. Sila gaaffii tokko si gaafadha naan jechaa turte. Mee amma na gaafadhu mee? Waa qabas hin jedhu. Waan akkamii? Doolaara ta'ee, yuuroo ta'ee, paawundii ta'ee, xalayyaa jaalalaa ta'ee hin beeku. Lakkii bosoba garuu jechuudha. Tiiktookii kee fi yuutuubii kee haakii gochuu yaadaa jiran. Libbi dikaamii akkanatti hin finne. Inni gaanafu. Dhaansoo bebboon. Siiniif namoonni yeroo baay'ee maal siin jedhu? Dooktar Naafee Adii yeroo baay'ee walqunnamtii saalaa post goote inni futuu naan jedhu. Eshi dhumarratti waan jechuu barbaaddu qabdaa laata? Humnaa yoo gootuu cabuu danda'a. Waa'ee macabuu kanaa dhiisii ati maaloo? Addunyaa kana irra jiraattu hojjedhu. Maal? Ati maan daddaamne? Maalumaafuu turtii waliin goonee fi galatoomii. Galatooma. Raaju, har'ammoo maal nutti agarsiisuuf jirta? Har'a gudiin isinitti agarsiisa. Dhiisi nuuf galeera. Waa'ee maakii nutti himuu miti? Maamudii walitti qabanna. Raachuu mucaa qaba jechuun dhagaye. Wanti kun dhugaadhaa? Soba. Tole, eenyuun jaallattee jirta amma? Maakiin koo. Meera naaf deebii. Maakiin keenya. Raachuu muudii natti hin qabin ka maakii malee nama biraas jaallattee jirta jechuu dhageera. Dirri tokko haadha manaa lama qaba. Baaf qalladdaa. Foon haadha. Uummanni waa'ee keef waa'ee maakii kana dhiisuu madi deembar. Baay'ee akka baduun hin barbaachisu baay'ee. Tole tiriidantii keenyaa baay'een si jaalladhaa galatoon garmaamu tola. Foon haadha. Yooyyaa jedhanaaltichi keessan deebi'e. Eessa deemee ture? Dhuguma rifeensa dhaabbachuu deemtee? Warri manaa jiranii. Achiinoo. Ni kofaltan. Gaafa rifeensa dhaabbachuu deemte maaltu si mudate? Doktorri rifate. Achiinoo. Rifate. Akkamittan kana keessa gala. Yoon kana keessa gale ofii wallaala. Kan inni rifate yoona aspaaltii kana irratti hin biqilu jedhee sodaateetu ta'a. Gara biraa maal godhe? Imimmaan buusee bo'otti hiqqedee bo'e. Maalumaafuu baga siif biqilee boositti bareedeera dhugaa. Araqee bashaanuu fidee qotte. Tole nan fida jeneraal. Dheengadda namatti wayi jettee na komatte garuu nuun maal si goone? Isin guyyaa sadii na finceessistanii.